Turanii fi miseensicha fi Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa meeshaalee waraanaa seeraan ala qabatanii argamuun himannaa irratti dhiyaate wal qabatee har'a mana murtii dhiyaachuun ragaalee ittisaa 2 dhiyeeffataniiru. Yaaliin ajjeechaa siyaasaa 3 irratti aggaamamuu mana murtiitti himanii akkamiin kilaashii qabaachuu akka danda'an ibsaniiru. Waayilakoo dhaddacha kana hordofe Habtaamuu Xibabuu galgala kana bilbilaan dubbisee ooltii dhaddachaa gaafadheera. Galatoon Galaanaa naannoo ji'oota 11 dura to'annoo jala oolanii ji'oota darbaniif immoo mana murtiitti dhimmi isaanii ilaalamaa kan ture deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensicha fi Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaataniiti kan turanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti jechuudha. Beellamni har'atti kan qabamee tures ragaalee ittisaa isaanii dhaggeeffachuudhaaf kan ture. Manni murtichaa ji'a adoolessaa bara 2016 jechuudha. Adoolessa 30 himatawwan jalqabaa lamaan irraa bilisa jechuudhaan himata meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamu jedhu akka ofirraa ittisan murteessetti kan ture. Haaluma kanaan obbo Taayyee Danda'aa ragaa ittisaa isaanii guyyaa har'aa dhaggeessifachuu kan danda'an jechuudha. Ragaaleen ittisaa obbo Taayyee Danda'aa waammatan immoo aangoota mootummaa 5 kan isaan dhimmicha ni beeku jedhan jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa himata meeshaa waraanaa wajjin wal qabatee irratti hundaa'e yookaan immoo dhimma meeshaa waraanaa qabatanii argamu hin haallee haa ta'u malee balleessaa hin qabu jechuudhaan kana dura mana murtiitti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan ragaalee ittisaa isaan waammatan 5 keessaa 2 guyyaa har'aa dhaddachatti argamuudhaan jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiranii. Isaan tokko wayita obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nagaa turanitti hoogganaa isaanii kan turan yookaan immoo ministeera nagaa kan ta'an obbo Binnaalf Andu'aalamii ragaan ittisaa isaan lammaffaan immoo poolisii federaalaatti ajajaa qajeelcha waliigalaa ittisa yakkaa kan ta'an komishinara ittaanaa Malaakuu Fantati. Aangoonni lamaan egaa jecha ragummaa tole ragaa obbo Taayyeen dhiyeeffataniin alatti obbo Taayyeen mataan isaanii mana murtiidhaaf yaadni kennan akka ture dhageenyeerra. Mee wanni jedhan maali? Eeyyana obbo Taayyee Danda'aa wayita aangoorra turanitti duraan eegdota 7 eegamaa akka turan sana booda garuu yaaddoon keessattuu eegdonni isaanii adoolessa bara 2014 erga irraa ka'anii booda yaaddoo nageenyaa qaban ka'umsa gochuudhaan meeshaa waraanaa hidhachuudhaaf gaafii dhiyeessuu isaaniiti kan isaan kaasanii. Kanumaan wal qabates komishinara ittaanaa Malaakuu Fantaa mariisisuu isaanii sana boodas xalayaa waajjira ministeera muummeetii akka barreessifatan itti himuu isaanii achaas deebi'anii hoogganaa isaanii kan turan ministeera nagaa obbo Binnaalf Andu'aalamiin xalayaa akka barreessaniif waajjira ministeera muummeetti gaafachuu isaanii obbo Taayyeen dubbataniiti kan isaan jiranii. Waa'ee yaaliin ajjeechaa irratti raawwatamuu yookaan yaalamuu ibsaniiru. Eeyyan yaaliiwwan ajjechaa siyaasaa 3 irratti raawwatamaniiru jechuudhaanis kaasaniiti kan isaan jiran obbo Taayyeen. Yaadduma nageenyaa kana bu'uura godhachuudhaan kan isaan meeshaa waraanaa hidhachuudhaaf fedhii akka qaban gaafii dhiyeessuu isaanii kan dubbatanii. Haaluma kanaan hoogganaa isaanii kan turan ministeera nagaa obbo Binnaalf Andu'aalamiin xalayaa gara waajjira ministeera muummeetti akka barreessaniif gaafachuu isaanii. Haa ta'u malee isaan akkasumatti informaalii jechuudhaan kan isaan ibsanii akkasumatti ni danda'ama waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudhaan sana booda obbo Taayyee Danda'aa meeshaa waraanaa barbaadanii kilaashii 1 fi kaartaa 2 hidhachuu isaanii. Meeshaa waraanaa kanis immoo fira isaaniirraa akka argatan kan hidhatanis immoo bara 2015 keessa akka ta'e dubbataniiti kan isaan jiranii. Sana booda obbo Taayyeen dhimma kana haasaa kana erga dubbatanii booda ragaaleen ittisaa dhiyaatan lamaan gara dhaddachaatti dabareedhaan ol seenuudhaan jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiran. Tole egaa obbo Taayyee Danda'aa ji'oota dura wayita to'annoo seeraa jala oolan himannaawwan adda addaa 3 turre ture. Mee wantootni himannaa isaanii keessa adeemsa keessa kufaa godhamee ka'amma ittiin himatamaa jiran maal akka ta'e nu yaadachiise? Eeyyana abbaan alangaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aa irratti himatawwan 3 ture kan inni hundeessee ture. Isaanis miidiyaa hawaasaa fi miidiyaa idileetti fayyadamuudhaan ergaawwan hokkara akka kaasan dabarsuu akkasumas immoo ergaawwan kaayyoo qaamolee farreen nageenyaa ABO Shanee fi Faannoo jedhaman milkeessan dabarsaniiru kunneen jedhan himatawwan 2 turanii. Himanni inni sadaffaa kan ammallee ofirraa ittisaa jiran labsii meeshaa waraanaa cabsuudhaan yookaan immoo meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamaniiru kan jedhu. Habtaamuu Xibabuu gabaasa nuun geesseef hedduun si galateeffadhu nagaan ture.